Jira jirtu hordoftoota YouTube chaanaalii baga jiraatanii waan tokko wal biraan geenya ogummaa qabnu tokko wal biraan geenya. Kuni shunkurtii adii fi zinjibila dinnicha mul'atanti. Shunkurtiidha, shunkurtii diimaachuudha, zinjibiladha, shunkurtii adiidha, dinnichadha. Biyya keenya Itoophiyaa keessatti haala kanaan hojjetu namoonni baay'een ruuzii jechuudha. Ruuziin biyya kanatti ciree ta'ee faa nyaatama, akka cireetti nyaatama ruuziin jechuudha. Biyya Arabaatti ruuziin gadaa aashaa naamin. Biyya kana garuu ruuzii ciree faarratti nyaatu. Waan akkasitti isayyuu seeraan hin hojjetanii. Kana anumatu dinnichatti dabalee hojjeta malee akka achitti jechuudha. Madaamin duraan dinnicha kaarotii dhamtiidha. Dinnicha kaarotii tokkommoo maali waan ta'e qoran irraan fadhiisatti daddaballee hojjenna duraan. Ruuz magiluubaa beektu miti isatti. Biyya kana garuu magiluubaan isin jiru ol garagashuunis gadi garagashuunis hin jiru. Ruuzii akkanatti gadi naqanii nyaatu. Garuu ogummaan achi nama fayyada dhugaan sinin jedha. Amma ruuziillee bifa kanaan hojjenna, qursii nyaachuu dandeenya. Biyya kanatti namoonni baay'een qursii kan nyaatan firfirii beekamaan isaa firfiriidhaan, isaan immoo shaayiba daabboo. Angaruu akkas hin godhu waaqa. Yeroo tokko ruuziidha, yeroo tokko kushariillee nan hojjedha jechuudha. Paastaan akkuma jiruttidha. Paastaa warri biyya kanaa yeroo hundumayyuu hojjetatu. Na haala kanaanii ruuzii immoo bishaanitti qaatan zafazzafee bishaan ho'aatteetudha. Isa sinuu beekta akka bishaanitti zafazzafamu. Na haala kanaanii yeroo inni bishaatu zayitiitti godheera. Yeroo inni bishaatu waan ittiin naqamu qimamii tokko qimamii warra Itoophiyaa hirdii faa minaaminii wayiin jirti. Hirdii faatti naqee saawwada bishaan xiqqoo bishaatti godhaa achi ruuziitti godhaa jechuudha. Haala kana hojjenna ruuziin biyya kanatti. Amma sirriitti bishaateera, diimateeras kanan itti naqa. Akka maajiiti wantitti biyya kanaa jechuudha. Kan biyya kanaati akkuma maajii jechuudha. Kana kan biraan itti naqu yoo jiraate hirdii kana qofaadha. Hirdii kanarra xinnoon itti naqaa bakka kanu. Isaa booda dhuma isaa waan inni fakkaatu argitu. Kuna bishaan isaatti guutee waan hundumaatti godheera. Amma yeroo inni danfu bishaan kun ruuziin itti godha. Bakka. Hai hordoftoota YouTube chaanaalii akkam bultanii. Yeroon kun amma ganamadha. Yeroon asii waraabaa jechuudha. Ganamadha. Qursiis nyaachuutti jirra. Qursiin keenya immoo ruuziidha jechuudha. Bakka akkamumatti akkuma ta'etti ruuzii faa barsiisee waan hundumaachuu warri Itoophiyaa diddeen nyaachuu malee waan biraan beekan. Diddeen isaanii garaa guuttatanii bakka ruuzii nama midhaaniyyuu jedhu. Angaruu ruuzii malee hin jaalladhu biyya Arabaatti jechuudha. Amma jaarsi koos ruuzii kana baree ruuzii kana baree yeroo hundumaa ruuzii nyaachuu bakka hin jaallate jechuudha. Sirriitti kun akkamitti akka nyaatullee jechuudha. Kanaaf biddeen jalaa yeroo baay'ee biddeen jalaa baaneerra nyaasaatiinga. Inaafisuuf osoo hin taane bakka qursii ruuzii faa mokoronii paastaa minaamin warri Itoophiyaa akka isaan nyaatan isinitti himuu fi isinillee boru yoo galtan hin yaadda'ina. Biddeen hin toshaa eelee minaamin jettanii yaadda'ina waan hundumtu jira. Kanaafiyyuu amma ruuzii kana hojjechuu nyaachuudhaan fayyadama taateettamu akka mareen. Baaqelaan midhaanii beelofna hin nyaanne malee dhabbaan kun. Baaqelaan midhaan miti beelofna hin nyaanne malee dhinna. Haa ta'u kenne ma nyaanna. Arabuma fakkaachuuf ruuzii nyaanna nus.
Kanalleen tuffatte waaqa ruuzii wayya biddeen garaa guuttachuu manna. Biddeen tunu guddise bo. Deemaan guddiseera garuu adeemsa keessa waan teekinooloojiin fidutti fayyadamuu qabnuure. Fakkeenyaaf teekinooloojiin waan baay'ee jijjiiree jira. Duratti biyya namaa konkolaataa hin deemu yeroo baay'een tura jechuudha. Waraqata dabdaabbee fa barreessanii jiru. Amma garuu guyyaa tokkotti akkuu dandeessatu warra kee ukkee. Biyya Arabaa. Kanaafiyyuu ittiin haasoftu ture haasa. Sunitti makamne irraa jechuudha ruuzii nyaachuudha. Ganama kaane. Yoo dhuftan warra ruuzii jaallattanis immoo jennee ragaa ruuzii keenya kana ganama waan qocachaa jirra. Kana irratti shayiidha miti ana rabbi nuugan kamee buna. Ruuzii irratti shaayii nuugan gaana buna isin nuugan. Ruuzii nuufisa kan nuuf danda'e laaqanii yookaan misaa ta'uu danda'a. Akka Itoophiyaa qursii irratti ruuzii nyaatan isaan. Wanti irratti dhugamu maalidha? Peepsii. Peepsii kookaa. Waan ajaa'ibaa biyya Arabaatti peepsii kookaa qodaan sangata wanti biyya kana. Biyyi keenya biyyi isaanii nadaajii beenzina waan biqiltuuf peepsii dhugu. Biyyi keenya buna malee peepsii nadaajiin biqiltu. Bakka immoo peepsii hin qabnu. Kookaas hin qabnu garuu ruuzii nyaanne bishaan qulqulluu. Bishaan akkuma jirutti ta'e buna irratti dhugna. Buna irratti dhugna. Buna? Bunillee gaarii qofa. Garuu mucaa keenya yoom isaan hin barsiisna. Wal bartaan koo jira amma baay'een isaanii mucaa kee kakuu nutti agarsiisi kakuu nu barsiisi naamin jedhu yeroo baay'ee yoom isaan hin barsiisna. Isaaniin xinoo tokko kakuun kaf jette gidduu keenya yeroo teessumalee amma kakuun eeggaddaa suutadhaa eeggaddaa sin qaqqabdu. Yeroo dhiyootti garuu ufteetu liivii seenne sin baanaa softi. Kaffalumu akkam? Garuu dhugaa waaqa ergi mucaa deenyees baay'ee nutti toleera miti. Furdannee. Furdannee reemu. Isa furdate Marqaa keessa. Ani harma noosise waan ta'eef baay'ee uqqadheera sallee isiisaa nu argaa jiru. Ofii kee furdatte marqaa nyaatte. Marqaa nyaataa ajja sankootii dhugaa. Maal argannaa? Irratti dabale kiiloon isa durii irratti 15 dabaleera erga hin ta'e. 500 ta'eera jechuudha. Dhugaan jedha garuu. Mucaan keenya bu'aara. Nyaata biyya Arabaa keessa ruuzii makana natti toleera waan biraa. Nyaadheen fixuu jedhee sagalee mucaa dhageenyaanii mucaa furate nyaateen fixee garuu kun ganaa nyaachaa jira. Abbaan akkas mucaa jaallataa jechuudha. Uumamaan garuu warra abbaatu ijoollee jaallata haadha kan da'u moo haadha kan itti cannaqamu haadha.